Harka fuune akkam jirtu daawwattoota Shinigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa oduu waliin ani Rahmat Siraaji. Zoonii Kibbaa fi Bahaa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana murna biltsiginnaa haleeluu hime. KFO'n marii biyyaalessaa irratti akka hin hirmaanne Profeesar Mararaa Guddinaa himan. Waraanni mootummaa Itoophiyaa gara daangaa Tigraayitti deebifamaa jiraachuun himame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Zoonii Kibbaa fi Bahaa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana murna biltsiginnaa haleeluu hime. Yeroo sochiin waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun mootummaan murna biltsiginnaa ho'ee deemaa jiru kanatti waraanni bilisummaa Oromoo ona Oromiyaa keessa socho'u bakkoota garaagaraatti ittuu jabaatee waraana mootummaa biltsiginnaa hudhee morma qabuun haleelaa jiraachuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Soddon Boroo godina Gujii Bahaa aanaa Liban ganda laga Guulaa iddoo addaa Gooroo Qullubbii jedhamutti guyyaa har'aa jechuun bitootessa 30/2022 sa'aatii 1:00 irratti waraana biltsiginnaa kallafoota duraan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Soddon Boroo dhuunfate deebifachuuf sochii taasisaa turan irratti tarkaanfii cimaa fudhateen torba ajjeesuun 11 madoo cimaan adabee madoonis yeroo ammaa kana hospitaala magaalaa Nageellee Boranaa keessatti yaalamaa jiraachuu ifoomsee jira. Waraanumti bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Soddon Boroo lola bitootessa 29/2022 ganama sa'aatii 4 irraa eegalee hanga sa'aatii 11:00 gaggeesseen bakka Haalluu Galaanaa fi Labuu Galaanaa jedhamutti lola waraana biltsiginnaa naannoo sana shororkeessaa jiran irratti raawwateen 30 ol ajjeesee 40 ol madeessuu beeksisee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo ona Fantaallee guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 29/2022 naannoo Qorkee jedhamutti haleellaa raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo Amaaraa kanneen Oromoo karrayyuu shororkeessaa jiran irratti raawwateen bakkicha lakkisiisee qabatee jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoos lola kana hordofee Matahaaraa bakka Minjaara jedhamutti daandii Itiyoo Jibuutii cufee jiraachuun beekamee jira. Lolli kun jabaatee itti fufee jiraachuunis himamee jira. KFO'n marii biyyaalessaa irratti akka hin hirmaanne Profeesar Mararaa Guddinaa himan. Dhaabni Koongireesii Federaalaa Oromoo marii biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsiftu irratti akka hin hirmaanne dura taa'an dhaabichaa Profeesar Mararaa Guddinaa himanii jiru. Profeesarichi hirmaachuu dhiisuu isaaniif sababa kan jedhan immoo mariin biyyaalessaa akkanaa qaama walabaa taheen gaggeeffama malee mootummaan yookaan paartii biyya bulchu ofiin garee uummatee ta'uu hin qabu. Gareen hunduu irratti waliigaluu qaba jedhan. Mootummaan mariin biyyaalessaa kun koomishinii paarlamaadhaan hundaa'ee fi dhiibbarraa walaba ta'e akka gaggeeffamaa jiru hima. Paarlamaa Itoophiyaatti gaafatamaa mootummaa kan ta'e obbo Tasfaayee Baaljigee tibba darbe afaan faajjii yeroo dubbatu dhibdee hayyuuwwan siyaasaa biyyattii gidduu jiru furuun sirna dimookiraasii ijaaruuf mariin akka godhamu koomishinii kana ijaaruun barbaachise jedhee ture. Gama biraan marii biyyaalessaa kun warra qabsoo hidhannoo irra jiran dabalatee hundaa hirmaachisuu akka qabu kaasan Profeesar Mararaan. Warra hidhatee bosona jiruufis warra kaabaa lolufaa dabalachuu qaba jedhan. Mariin biyyaalessaa kun marii mootummaa fi gareelee mormituu gidduutti taasifamu qofa ta'uu hin qabu jedhan. Marii qofa osoo hin taane mootummaa fi gareeleen mormituu rakkoo biyya kanaa hiikuudhaaf tokko lamaan kanan fudhadhaa kanan kenna jechuu kan irratti dubbatan ta'uu qaba jedhan. Aangoo dabalatee dhimmoota kaan irratti dubbatamuu akka qabu himanii jiru. Abiy Ahmed mariin biyyaalessaa aangoo qoodachuu akka hin dabalannee fi waggoota 5 itti aananiif biyya kan bulchu paartii isaa ta'uu ifatti dubbatee ture. Kanaanis gochi isaa shira ta'uu ifoomsamee jira. Profeesar Mararaan filannoo biyya kanaa bilisaan gatii hin gaggeeffamneef irra haa deebi'amu dirreen siyaasaa haa bal'atu gaaffiiwwan jedhan ammallee akka dhaabatti qabatanii akka jiran himanii jiru. Kana malees mootummaan waloo waggaa 5 booda osoo hin taane amma akka dhaabbatu barbaanna jechuun fedhii dhaaba isaanii KFO ibsanii jiru. Mariin biyyaalessaa qaamota kaan walirraa fagoo fi waldidaa turan walitti fidee biyyi kun akkamiin nagaa argatti dimookiraasii fi guddinatti deemti kan jedhu mari'achuu qabna jedhan. Qaamoti siyaasaa biyyattii yoo aangoo qoodatan rakkoo biyyattii ni furamaa jechuun gaafii isaaniif dhiyaateef nagaa sirna dimookiraasii ijaaruu fi guddina biyyaafis qaamoti kunneen waliigalteedhaan raawwachuu qabu jechuunis ibsanii jiru. Seenaa biyya kanaa keessatti filannoon haqaa fi dhugaa uummataa fi sabni ebaluu bakka na hin bu'u jedhee raawwatamee hin turre jedhan. Rakkoon siyaasaa biyya kanaa filannaa haqaa gaggeessuu dhaburraa akka maddus dubbatu.
Warreen silaa filannoo mo'achuu danda'an isa kaan mana hidhaatti isa kaan qe'eetti kaan immoo bosonatti galchanii sabni nu filate inni jedhan tapha hin taanedha. Rakkoon biyya kanaas achirraa burqa jedhanii himanii jiru. Waraanni mootummaa Itoophiyaa gara daangaa Tigraayitti deebifamaa jiraachuu himame. Deeggarsa namoomaaf jecha maqaa jedhuun dhukaasa dhaabuu kan labsee mootummaa Itoophiyaa lola biraatiif qophaa'aa jiraachuu Bloomberg dabalatee maddeen oduu garaagaraa gabaasaa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo lafoota humnoota Tigraay jala jirtu waraanaan bilisa baasuuf waamicha taasisee jira. Mootummaa federaalaa fi Tigraay waraana dhiiga dhangalaasisaa ture ji'oota 17 booda dhukaasa dhaabuu erga labsanii guyyoonni lakkaa'amanii jiru. Qabatni isaas deeggarsi namoomaa uummata waraanaan miidhame akka dhaqqabuuf kan jedhu. Haa ta'utii garuu erga dhukaasa dhaabuun labsamee booda waraanni mootummaa hedduun konkolaataa 32 magaalaa kibba Tigraayitti dhiyoo jirtu Qobboo keessa kuufamaa jiraachuu Bloomberg gabaasee jira. Humni dabalataa gara daangaa naannichaa bobbaafamaa jiru deeggarsa namoomaa gara Tigraay galuuf eegumsa taasisuuf ta'a warri jedhan jiru. Mootummaan Tigraay garuu isa kana ija shakkiin ilaala. Dubbimaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa sochii waraanaa taasifamaa jiru kun daandii deeggarsa namoomaa eeguuf kan kiyyeeffate miti jedhan. Kantiibaan magaalaa Qobboo Obbo Addisuu Wadaajoo bilbilaan dubbiseen jira kan jedhe gabaasni Bloomberg mootummaan naannoo Amaaraa fi uummanni naannichaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana hin fudhanne jechuun natti himanii jiru jedhe. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaala tibbana dubbii mana maree naannichaaf dubbataniin mootummaan federaalaa fi naannoleen lakkoofsa humna waraanaa dabaluuf karoorfachuu ibsan. Kana milkeessuuf raayyaan ittisa biyyaa of ijaaruu, of leenjisuu fi of jabeessuu irratti bobbaafamee jira jechuun qophii waraanaaf taasifamaa jiraachuu akeekanii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa aanelee humnaan to'atee jiru humna waraanaatiin tikfachuu fi waraana itti fufuu ejjannoo qabatee jira jedhama. Naannichi lolli xumuramee jira yaada jedhu akka hin fudhanne gaazexaan Riippoortar gabaasee ture. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa karaa damee haja alaa naannichaatiin baaseen mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabe jedhus hanga ammaatti deeggarsi namoomaa qilleensaanis ta'ee lafoon naannicha akka hin seenne ibsee jira. Itoophiyaan guyyaa har'aa jechuun bitootessa 2022 lammiilee ishee Saawud Arabiyaa irraa deebisuu eegaluu ishee ministeerri dhimma alaa biyyattii himee jira. Guyyaa roobii har'aa baqattoonni 498 ta'an wayita buufata xiyyaara idil addunyaa Booleegaan qondaalota mootummaa biyyattiin simatamanii jiru jechuun ministeerri dhimma alaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessanii jiru. Baqattoota Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaa deebifaman dandamachiisanii daandii qabsiisuu kaayyeeffatee kan hundaa'e koreen biyyaalessa hojii lammiilee kunneen deebisuu guyyaa har'aa akka eegalu kanaan dura beeksisee ture. Koreen miseensa 16 irraa ijaarame kun wixata darbee dhimma kana ilaalchisee mari'atee ture. Koreen baqattoota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiran 100 caalan ji'oota 7 hanga 11 keessatti deebisanii xumuruuf karoora akka qabu ministeerri dhimma alaa gabaasa isaa keessatti eeree jira. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Ambaasadar Diinaa Muftii kana dura garuu hojiin lammiilee kanneen gara biyyaatti fudhachuu hanga tokko harkifatus kana caalaa cimsanii hojjechuuf karoora akka qabanis himanii jiru. Bara kana ji'a amajjii darbe keessa jilli ministeera maallaqaa Ahmed Shideen durfamu gara Saawud Arabiyaa imaluun haala qabiinsa baqattoota lammiilee Itoophiyaa irratti qondaaltota olaanoo mootummaa Saa'udii waliin mari'atanii turan jedhamus dararaan lammiilee mana hidhaa Saa'udii keessa jiranii fala hin argatin ture jiraachuu himamee jira. Lammiileen Itoophiyaa hedduun hojjetanii jiru isaanii fooyyessuuf jecha gammoojjii fi balaawwan uumamaa fi namtolchee hedduu qaxxaamuranii erga Saawud Arabiyaa seenanii booda achitti sababa eeyyama jireenyaa dararaa hamaa saaxilamaa jiru. Mootummaan Saawud Arabiyaa lammiileen kunneen waraqaa jireenyaa hin qaban jechuun mana hidhaatti dararaa akka jiru kanarraa kan ka'e fayyummaan isaanii haala rakkisaa keessa akka jiru baqattoonni yeroo garaagaraatti himataa turanii jiru. Lammiileen kunneen mana hidhaa Saawud Arabiyaatti nyaataa fi yaala fayyaa dhorkamuun lubbuu isaaniif yaaddaa akka jiranis dubbatu. Haala hamaa fi dararaa cimaa keessatti kufuu isaanii qofa osoo hin taane eegdota manneen hidhaan akka reebaman, tuffatamanii fi arrabsaman baqattoonni fi kanneen mirga dhala namaaf quuqaman ibsaa turanii jiru. Wixineen seeraa S3199 Itoophiyaa irratti dhiyaate koree seenetii Ameerikaatiin raggaasifame. Wixineen seeraa S3199 Itoophiyaatti nagaa fi dimokiraasii jajjabeessuuf jedhamuun dhiyaate wixata dheengaddaa koree walitti dhufeenya alaa seenetii Ameerikaatiin fudhatama argachuun gara sadarkaa itti aanutti dabarfamee jira. Kanarratti gabaasa qabna. Wixineen seeraa S3199 Itoophiyaa Peace and Democracy Promotion Act jedhamuun dhiyaate kun namoota dhuunfaa Itoophiyaa fi Eertiraa irraa waraana keessatti hirmaatan irratti dhorka cimaa kaa'uuf kan qophaa'e ta'uu ibsi walitti dhufeenya alaa Ameerikaa baasanii mul'isa. Ibsicha akka jedhetti waraanni Itoophiyaa keessaa erga seera kana hojiirra oolchuuf dhiyeessinee kaasee jijjiirameera. Garuu immoo
dhimmi guddaan akkuma jirutti jira. Seerri kunis qaamolee waraanicha keessatti badiiwwanii fi rakkoolee namoomaa hedduu raawwatan hunda itti gaafatamoo taasisuuf ni gargaaraa jedhe. Itti dabaluunis seerichi kan gahee odeeffannoo sobaa fi gahee qaamolee alaa waraana Itoophiyaa keessatti ba'uun akka waraanichi hin dhaabbannee fi miidhaan isaa itti fufuuf gumaachan irratti kan xiyyeeffatudha jedheera ibsichi. Wixineen seeraa Seneetara Niiw Jersii kan ta'an Rooberti Menendeeziin baruma kana onkololeessa keessa Seneetiif dhiyaate kunis amma koree walitti dhufeenya alaa Seneetii biyyattiitti dhiyaachuun akkuma fudhatama argateen booda gara adeemsa itti aanutti dabarfame. Ibsa koreen kun baasenis dhukaasa dhaabuun mootummaa Itoophiyaatiin dhiyeenya labsame mallattoo gaarii ture. Haa ta'u malee karaan deeggarsi namoomaa ittiin galu fooyya'insa hin agarsiifne. Akkasumas qaamolee waraana keessatti hirmaataa jiran dhukaasa dhaabuu hin mallatteessine yookaan mari'achuuf waliigalteen taasifne. Kanaafuu daandiin nageenya biyyaalessa Itoophiyaa dheeraadha kan jedhe ibsichi. Seerri kunis Koongireesiin dhimma itti gaafatamummaaf waraana dhaabuu irratti ammallee cimsee hordofaa jiraachuu ergaa kan dabarsuudha jedhe. Wixineen seeraa kun itti aansee yoo Seneetii biyyattii guutuun mirkanaa'e akkasumas mana maree bakka buutota uummataatiinis raggaasifame pirezidaantii biyyattiin mallattaa'uun seera ta'ee hojiirra oolfama. Kanaan dura wixineen seeraa HR 66 jedhamuu fi Itoophiyaa fi Eertiraa laallatu mana maree Ameerikaatiin dhiyaatee kan ture ta'uun ni yaadatama. Wixineen seeraa kunis namoota dhuunfaa Itoophiyaa, Eertiraa fi waraanicha keessatti badii raawwataniif itti gaafatamoodha jedhaman irra kan dhorka kaa'udha. Wixinewwan seeraa mootummaan Itoophiyaa cimsee mormu kunneenis pirezidaantii biyyattii Joo Baayideniin kan raggaasifaman yoo ta'e, Ameerikaan dhimmoota nageenyaa, faayinaansii, investimentii fi immigireeshinii Itoophiyaa irra dhorkaa keessi. Wixineen seeraa HR 66 jedhamu kunis baatiin dura mana maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaaf dhiyaachuun gara mana maree dhimmoota tajaajiltoota alaa, haqaa, faayinaansiif tajaajilawwan humna waraanaatti ergamuun isaanii yaadatama. Seneetar Bob Menendez gama isaaniitiin har'a wixinee seeraa kana raggaasisuun ajjechawwan seeraan alaa, miidhaawwan quunnamtii saalaa jumlaa, humnaan namoota bakka jireenyaatii buqqisuu fi danqawwan deeggarsa namoomaa namoota nagaa ija uummataatti fiduu qofaa osoo hin taane badiiwwan kunneen akka dhaabbataniif tarkaanfii olaanaa fudhanne jechuu isaanii ibsi kun himeera. Dura ta'an koree walitti dhufeenya alaa Seneetii Chris Coons gama isaaniitiin kana dura erga bakka pirezidaant Baayiden bu'uun gara Itoophiyaatti imaluun muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed waliin mari'atanii booda seera dippiloomaasii US'if deeggarsa namoomaa kaaba Itoophiyaatiif taasifamu ni fooyyessa jedhan kana ifa taasisuu himuu ibsichi kaaseera. Yaalii dhukaasa dhaabuuf daandii deeggarsa namoomaa ittiin qaqqabu fooyyessuu ilaalchisee dhiyeenya keessa haalli nama jajjabeessu jiraatulleen Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa fi walitti fufiinsa qabu buusuuf garuu qaamolee wal waraanaa jiran irraa jecha afaanii qofaa osoo hin taane tarkaanfii qabatamaatu barbaadamaa jedhan. Seerri nageenyaaf tasgabbii Itoophiyaa 2022 kunis yaaliiwwan gama kanaan taasifamaniif gahee barbaachisaa baas jedhan Seneetar Coons. Wixinee seeraa S3199 fi HR 66 jedhaman erga seneetoroota Ameerikaatiin ifa taasifamanii kaasee mootummaan Itoophiyaa fi lammiilee Itoophiyaa Ameerikaatti argaman mormii isaanii kan dhageessan yoo ta'u, lammiilee Itoophiyaa seerichi hojiirra akka oolfamuuf dhiibbaa taasisan turanis ni jiru. Haa ta'u malee erga wixineen seeraa S3199 Itoophiyaatti nagaaf dimokiraasii jajjabeessuuf jedhame kun guyyaa kibxataa koree walitti dhufeenya alaa Seneetii SFRC Ameerikaatiin fudhatama argateen booda gama mootummaa Itoophiyaatiin kan jedhame hin jiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinii Broadcasting Service irra. Oduu biyya alaatiin mariin dhukaasa dhaabuu milkii dhabee Raashiyaan haleellaa haaraa bante. Bulchaan Cheerniiv Raashiyaan dhukaasa nan dhaaba jettee waadaa galte digdee halkan guutuu magaalattii haleelaa bulte jedhan. Bulchaan Cheerniiv Vyacheslav Chauz kan Yuukireen jala jirtu Raashiyaan waraana dhaabutti hin jirtu jedhan. Bulchaan kun turtii BBC waliin taasisaniin waadaa Raashiyaa irraa amantaa hin qabnu jedhan. Humni waraana isaanii takkaayyuu waadaa isaa yeroo eegu arginee hin beeknu jedhanii jiru. Hoogganoota olaanoo Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti mariin nagaa buusuu targittii kibxata adeemsifamaa ture bu'aa malee xumuramu Kireemil ibsitee jirti. Cheerniiv ammallee ibsaa bishaanii fi dhiyeessii ho'aa hin qabdu. Bu'uuraalee misoomaa kana deebisuun salphaa hin ta'u. Dhaabbileen waraanaa kamuu xiyyeeffannoo haleellaa edaa hin turre. Bu'uuruma misoomaa nama nagaa haleelaa turan. Jiraataan tokko halkan guutuu handaara magaalaa dhukaasa dhagahaa turre giddugala magaalaa irraa achi siqee jechuun himee jira. Roobii guyyaas akka halkanii ta'uu baatu waraanni itti fufee jira jedha jiraataan inni biraa. Raashiyaan kibxata darbee marii nagaa buusuu irratti wal amantaa akka horamuuf naannoo Cheerniiviif magaalaa Kiyev dhukaasa akka dhaabdu ibsitee turte.
Ministeerri itti aanaa humna ittisa Raashiyaa Alexander Fomin biyya isaanii sochii waraanaa ishee harka guddaa xiqqeessite jedhanii turan. Haa ta'u malee sagaleen akeekkachiifni balalli humna qilleensaa kan dhagahame sa'a muraasa booda ture. Kantiibaa itti aanaa KV haleellaa qilleensaa jiraachuu baatus dhukaasni naannoo magaalattii keessaa dhagahamaa ture jedhanii jiru. US fi Ukraine Raashiyaan humnoota ishee handaaraa magaalaa Kiyevitti walitti qabachaa jirti jedhu. Kunis xiyyeeffannoo ishee adda waraanaa biraatti jijjiiruuf ta'a jedhu. Qondaaltonni Raashiyaa fi Ukraine jaarsummaa pirezidaantii Turkii Tayyip Erdogan Istaanbulitti qibxata kaleessaa sa'aatii 3f wal maddii ta'anii mari'atanis waraana ji'a tokko lakkoofsee xumuruuf tarkaanfii abdachiisaa irra hin geenye. Sababa Raashiyaan Ukraine weerarteef keessaa tokko kan ta'e NATOtti makamuu Ukraine ilaalchisee biyyattii biyya walabaa ta'uuf yaada dhiyeessitee jirti. Hooggantoonni Raashiyaa mariin kun tarkaanfii murteessaatti ce'ee jira jedhu. Dhukaasa nan dhaaba jechuu Raashiyaa pirezidaantii Ukraine Zelenskiin akka yaada gaariitti simatanii raawwii isaarraa shakkii qaban ibsanii turan. Pirezidaantiin US Joe Bidenis akkasuma tarkaanfii isaanii maal akka fakkaatu hanga argutti homaa hin jedhu jedhanii jiru. Egaan daawwattoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture qophiilee shinii gaafa waliin turtii gaarii.